Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present. Akkuma beekamu dhiyoo kana dhaabbanni Google afaan Oromoo afaanota kaan waliin gara Google Translate itti dabaluun isaa hedduu akka nu gammachiisanii yaadattu. Kun bu'aa waliin hojjechuu keenya ta'uusaas ni beekna. Asumaanii namoonni yeroo fi beekumsa keessan osoo hin qusatiin gumaacha gootan hundi keessan hedduu galatooma. Kun galma imala keenyaa isa jalqabaa malee isa dhumaa miti. Kanaaf Google Translate kana itti fayyadamuu fi dabalataan gumaachuu fi akka fooyya'u gochuunis itti fufuu qaban jedha. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti yeroo gumaachin yookaan contribute goonu wantoota nuti beekuu fi of eeggannoo gochuu qabnu muraasaa fi akkaataa itti fayyadama haaraan ta'e isinitti agarsiisa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii qubee ta'a. Viidiyoon haaraan dursee akka isin qaqqabuufis mallattoo beelii yookaan bilbilaatti bu'uun all bakka jettu filachuu ni dandeessu jecha hanga dhumaatti na waliin tura. Google Translate ilaalchisee qabxiilee 4 haasa'uun barbaada. Inni jalqabaa akkaataa itti fayyadamaati. Inni ittaanu akkaataa hiikaa fi mirkaneessuudha yookaan translate and validate kan jedhudha. Qabxii baay'ee barbaachisaadha. Inni kaani wantoota yookaan hiika sentensii yookaan jecha tokko kan hin beekne yoo ta'e skip gochuu akka qabnu wajjin ilaalla. Yoo source sentensii suni yookaan ingiliffarraa yoo ta'e ingiliffi sun yoo dogongora ta'e dogongora hiikurraa of eeggachuu wayyaa jechuudha. Review yookaan akka inni flag gochuu qabna jechuudha akka inni review ta'uudhaaf. Sababiin isaa sentensiin nuuf dhiyaatu akka nu hiiknuuf nuuf dhiyaataa jiru kuni randomly generate ta'a Google'ti. AI Google'ti dhiyeessu ofiisaa bakka ta'e query godhee fida waan ta'eef sentensii yookaan phrase sirrii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo sirrii miti ta'e flag gochuu qabna. Yoo sirrii ta'e nuti ofii keenya hiikuun beeknu ta'e immoo skip gochuu qabna malee hiikan taane kenninaan boodas hiikan taane nu deebisaa jechuudha. Asirratti gara Google Translate deemna. Translate jennee barreessuu dandeenya. Google Translate yookaan translate.google.com yoo jenne nu geessa. Okay. translate.google.com banannee jira. Faayidaa akkaataan itti fayyadaman ni jalqaba akkuma namni baay'ee beeku source language jira. Gara destination language itti immoo nuuf hiikaa jechuudha. Amma asitti hi jedhee yeroon barreessu afaan Oromoodhaan akkam jedhee barreessa. Yeroo Google Translating afaan Oromoon itti dabalamu afaan Oromoo liistii keessan ture hin turre akkas tartee kana keessan seenne ture. Amma garuu Oromoo kan jettu language hin jirti. Dura detect language kan jedhu ture amma garuu sirriitti itti waan dabalamee jiruu fi akka barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. How are you? Akkam jirta? How are you doing? Akkam jirta? Perfect. Faayidaan inni tokko immoo dokumentiidha. Kun akkas argaa jirtanii documents kan jettu kana. Documentii kuni documentii click gaafa goonu choose a document jedha. Browse computer jedha. Documentii yookaan waan barraa'e PPT isaa ta'uu, PowerPoint isaa ta'uu, PDF isaa ta'uu, Word isaa ta'uu nuuf hiikee save nu godhachuudha. Fakkeenyaaf PDF hin qabaanii Google file jettu kanan upload godha. Maal jedhee check gochaa jira jechuudha amma. Mallattoo wayina bataniin isheen kuni activate ta'uu qabdi yoo naa hiikaa jira ta'e. Okay. Asirratti maal jedha? Document translation isn't available for Oromo jedha. Okay. Document translation ini afaan Oromoodhaaf hin jiru jechaa jira. Mee asirraati Ingiliffa turte Spanish itti ton jijjiire. Okay. Batan ittiin activate taate jechuudha.
utun translate jedhee dokumentii koo kana ingiliffarraati Spaanishitti naaf hiikaa jira jechuudha dokumentii. Achi download translation isheetu kana gaafan download godhu faayilii koo save naa godha yoon bane akkasitti faayilii ingiliffa kosa ture Spaanishitti jijjiiree Google certificate ture kuni Google AdSense irraa kanan fudhadhee ture akkasitti Spaanishitti kee jira afaan Oromoodhaa fi available mini jechuudha injiru ammaaf document translation inni kan website translation asirratti akka argattanii website gaafa click goonu URL gashi jedha URL website keenya fakkeenyaaf Qubetek present website keenya kana asirratti paste goona URL kana gaafa go ennu gaafa translate jennu taabii haaraa banee website ko guutuusaa translate godhachuudha afaan Oromootti ingiliffarraati afaan Oromootti translate gochaa jira jechuudha. Okay akkasitti dhiyeesseera. Okay kuna original website ko kanadha QTB home blogs maxxansa about kan jettu kana asirratti fakkeenyaaf home kan jettu jirti kuni page name dha WordPress dha page name kana maal jedhee hiike mana jedhee hiike mana blogs kan jettu immoo maal jedhee bilbiloota. Okay kun sirriilee miti bilbiloota jedhee hiike maxxansi afaan Oromoo madha waa'ee edhee about jettu kan immoo waa'ee jedhee kaa'e. Okay sorry eeshi fakkeenyaaf media hawaasummaa edhee as social media itti original website kooti categories jedhama edha category kan jedhudha categories jedhama edhee hiike. Okay apps kan jettu kana maal jedhee hiike taata application one. Okay fine computer science kan jedhu kana maal jedhee science computer. Okay asirratti moola tax kan jettu kana maal jedhee hiike tax kan jedhu kana tax jedhamuun beekama tax jedhamuun beekama. What is this tax kana ishee kana tax jedhamuun beekama hedhee hiike kun amma hiika totally dogongora ta'edha. Dogongorri kun akkamitti fudhatamee Google'n itti fayyadamaa jira jechuudha. Dogongoruma yeroo hiikamu namoonni dogongoranii akkasitti fudhatee jechuudha. Fakkeenyaaf bloogii tokkorraa bloogii tokko yoonni waa'ee NTF kana sinii bane asumaan website keenya seenaatii check godha yoo afaan Oromoo sirriitti barreessuu dandeessu ta'e contribute gochuu dandeessu na wajjin na gargaartanii. Okay translate gochaa jira kun ingiliffarraati afaan Oromootti. Okay barreeffamni ko already afaan Oromoo waan ta'eef maxxansa ingiliffa ishee kanan godha postii ko ingiliffa learn to read faster kan jettu kana translate nuuf haa godhu. Okay amma ingiliffarraati afaan Oromootti hiikeera jechuudha. Isii argitanii saffisaan dubbisuu barbaaddu jedha kun maaloodha asirra jirti original ishee ingiliffa waan taateef saffisaan dubbistuu barbaaddu learn to read fast sayedura saffisaan dubbistuu barbaaddu jedhee hiike waggaa 2 dura qorannoo irratti jedha 2 years ago I was on research. Okay this is perfect. Kanaafi translation kan website akkasitti hojjetaa jechuudha. Kun maaliif nu fayyada yoo jettanii website tokko yeroo visit gootanii website gurguddaa BBC soo seentanii ni jira insa multilingual website kan jedhamanti jiru website afaan tokko ol qabu jechuudha. Okay website afaan tokko ol fakkeenyaaf ani website ko kana ingiliffaa fi afaan Oromoo gochuun barbaade kun amma WordPress dha plugin multilingual install gochuun danda'a fakkeenyaaf translate press kan jedhamu jira plugin isa install godhe Google Translate irraa ammoo afaan Oromootti dabaleen website ko kana website afaan Oromoo fi ingiliffaa akkatti drop down idhaani hojjechuun danda'a jechuudha. Kuni faayidaa
Google Translate keessaa isa jalqabaati anaaf. Sentence itti hiikkachuutu hin taane naafi websaayitii yookaan marsariitii afaan kaanirraa afaanota Googlein qabu 200 guutanirraati afaan Oromootti hiikkadhe websaayitii complete ta'e guutuu ta'e qabaachuu kiyyaafi kun baay'ee waan nama boonsudha. Kanadha haalli itti fayyadama Google Translate tekstii dookumentii fi websaayitii akkasitti itti fayyadamnaa jechuudha. Inni kaan inni naasa'uu barbaadu waa'ee gumaachuuti yookaan contributionidha. Hiikuudhaaf yookaan validate yookaan mirkaneessuudhaaf bakka kanatti bakka contribute jettu kana dhufne click goone sign in jenna login gochuu waan qabnuufi duraanii emailii Google yookaan Gmail qabaachuun barbaachisa. Asumaanii login in jedha nan seenaa jechuudha. Alright, amma contribute button ko kun activity taatetti bakkitti kana contribute godheen jira akkatti naabante jechuudha. Kanan contribute godhu Ingiliffaarraati afaan Oromootti hiikuudha. Optionii lama jira sitti tasks kan jedhu kanan hojjechuu danda'u tokko validate translations for accuracy kan jettu kanadha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf tags kan jettu kun tags jedhama jedhamee hiikamuu hin qabu. Akkasumas blogii kan jettu blogs kan jettu bilbiloota jedhamee hiikamuu hin qabu. It is not contactii miti. Blogs kan jedhu hiika kabraa qabaachuu qaba malee bilbiloota ta'uu hin danda'u. Kanaaf validationiin barbaachisaadha. Translationiin immoo phrase yookaan jechoota haaraa gaaleewwan yookaan himoota haaraa translate gochuudha. Fakkeenyaaf taskii isa jalqabaa validate kan jedhu kana click yoo goone jechoota kana dura yookaan sentensii kana dura hiikaman nuuf fidaa jechuudha. Nuuf fidee akka nu mirkaneessinu nu godha. Kanaafi the most voted kan namoonni baay'een mirkaneessanii akka isa sirriitti fudhataa jechuudha Google. Kanaafidha tags kan jettu kana yookaan blog kan jettu kana kana dura namni mirkaneessineedhaa fi akkuma jirutti hiikee jechuudha gaafa websaayitii kana naafiku. Fakkeenyaaf sentensiin asirra jiru kana or which will be the direction jedha. Namichi maal jedhee hiikeera yookaan isa kami kallattiin. Of course asitti ayin irratti yaada I don't know. Yoon hin beeku ta'e either skipping godha, incorrecting godha, correcting godha. Correct jechuun validate godheera approved jechuudha. Skip gochuun immoo darbanii kabraa laaluudha isa kana sentence isa kana dhiisanii ishi skip goona. Kun immoo maal jedha abscond. I don't know how to read this. Kuni Ingiliffasaadha. Namichis afaan Oromoosaa akkuma inni jirutti kaa'ee kun amma sirrii daare kun amma sirrii miti kun kanaafi incorrect jennaa jechuudha. Asitti click goona incorrect. General Assembly kan jedhu kun immoo yaa'ii waliigalaa this is perfect. Kanaafi amma correct goonaa jechuudha. Namoota what people are going with you what people are going with you namoota maaliitu si wajjin deemaa jira. What people are going with you lakki kun either yoo tamantani incorrect jedha yookaan skip jedha. Kun garuu I don't think this is correct. Kanaaf ani ammaa fi skip godhaa jechuudha. Okay, this is simply reserved now. Kun amma waan hiika qabu fakkaata. Inni amma salphaamatti qabamaadha. Haa ta'u correct goonaa jechuudha. Kunoo billion jedha. Biliyoona tokko. This is incorrect. Biliyoona malee biliyoona tokko miti. Amma gaayoon itti validating goonu ta'e Google'n ishee kan akkuma jirtutti fudhataa jechuudha. Gaafa jecha biliyoona nuuf hiiku akkuma isheen jirtutti fudhataa. Kanaaf incorrect goona.
validation jechuun kanadha jechuudha. This is a beautiful meaning. Kun hiika bareedaadha. Semantic insaa context insaallee waan hin fakkaatu garuu haa ta'u correct goona. Lakkoofsa kan jedhu kun lakkoofsa tokko tuqaa utuu hin taane numberidha kun lakkoofsadha. Kanaaf incorrect hin jedha. Sagaleeffaa 49 49 okay maali waliin laaqame kun amma maal godhuun qaba flag for review jedha bakka kanatti review godhamuu qaba wanti kun okay being in intense pain dhukkubbii cimaa keessa ture kun amma turte ni taanni sunda saafi kurnaashee validate godheera jechuudha done in jedha yookaan keep going jedha amma maalidha validating gochaa oolee jechuudha akkuma koo kana namoonni baay'een yeroo validate godhanii jecha isa qulqulluu ta'e argachaa deemna jechuudha amma translate bakka inni kana dhufna jechuudha translate words or phrases click gaafa goonu asitti amma hiikuu deemna jechuudha you must get the photograph back Sura sana deebifte argachuu qabda. I don't know. You must get the photograph now. Gaafa kana eegnamma single quotation keessa jira waan ta'eef quotation itti dabaluun dirqamadha jechuudha. Google maal jedha gaafa improvement asirraanani dubbisu keep the capitalization the same, okay? Akkatini wal fakkeessaa jedha waan ta'eef amma akkasitti sirreessina submit goona jechuudha. Benson has offered many people flight in space. Kanamma ni hiika isaan beeku skipping godha. Kanas waan hin beeku ta'e skipping godha jechuudha. Parents that Ernesto is a well-liked student at school. I don't think this is correct. Okay, consider ammaaf garuu skipping godha. Your one payment process the way Amazon.com and eBay pay you is very different. Okay. Kunini kama chuda kana hiiku dandeessu achi submit gochuu dandeessu. Inni taan total productive maintenance fail routes. Kanaaf video kanaaf jecharran darba boodatti deebi'ee nan hojjedhanillee akka dhuunfaatti. She started by going over the eligibility page. She started by going over the eligibility page. Okay. Jaguar can give birth to little of 4 cubs. A specific show, temper or category. Apology as I leave my guild. Okay, I'm done. Irranda darbe fite. Ulmagalati yaanni kanko tokko validation hojjechuudha. Lama translation gaafa hojjennu yoo hiika isaa hin beeknu ta'e skip gochuu wayya haalan taaniin hiikuurra yoo inni hiikamu kun fakkeenyaaf source sentence kuni sirrii miti ta'e yoo sirrii miti ta'e immoo report gochuu wayya jechuudha hiikuurra report yookaan flag gochuu wayya jechuudha. I have personal problem and I can't give it to you. Kun amma ni hiikama ani rakkoo dhuunfaa waanan qabuuf sitti kennu hin danda'u. Okay, kanamma submit gochuu nan danda'a. Ani rakkoo dhuunfaa waanan qabuuf sitti kennuu hin danda'u. Okay,
akkasitti waan beeknu hiikne waan hin beekne skip godha waan sirrii hin taane sentence sourcein ingiliffaa sirrii hin taane immoo flag for review gocha yookaan report bakkeettu kanatti click gocha contribution keenya itti fufuu qabna kanarraa kan hafe baay'ee wanta abdii namaa kennudha Google Translating kun dhugaa dubbachuudhaaf waan dhaggeeffataniif galatooma bal'inaan immoo faayidaa hiikaan afaanii kun qabu viidiyoo baay'ee guddaa hojjechuu waan yaadeef channel kana subscribe godhaa viidiyoo kanas like gochuun wajjin ta'a thank you very much